Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'ee eenyutu nu irratti ka'a jenna ree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennu ree? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessa ree? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'ee kan isaan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti farada ree? Erga Kiristoos Iyesuus du'ee kaafame immoo erga Waaqayyootti argame Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamuun, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis biillaan gargar nu baasuu danda'a ree? Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa in ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhaniittis lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafamee jira. Waan nu irra ga'e hundumaatti garuu karaa sanu jaallatee mo'icha guddaa hin argan. Duuti, jireenya, ergamoonni Waaqa irraa warri wanti Waaqa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaatu. Wanti amma jiru, wanti dhufuuf jiru, wanti humna argisiisuu danda'u jaalala Waaqayyooti danda'ee gargar akka nu hin baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gad fagaatee jiru, uumama keessaa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos Iyesuus nuuf dhufetti danda'ee gargar nu hin baasu. Ergaa Phaawulos gara Roomaatti erge boqonnaa 8 lakkoofsa 31 hanga 39.